si jaaladhee hanqin jibbu kiyyaayee takka farratti. Akan. Gaafa si jaaladhee hanqina kee hojii si jaaladha. Na o'aira shauri yasen urbi. Ewade. Wallahi na o'aira mukayyan chufaira mos lago. Oni mukayyan. Ewade qawlan duuni wallahi. Dhugaadha kaa. Wallahi dhugaadha. Shoo uummanni namni sabni 500 kun murteessa. Mukayyan chuma jira kana na lubu shauri seenee dhabe walii galan saboo kee. Deemichi afuuftu hin sobda. Ani banne nambe sila gamma. Qalbii godha bal'ubbu. Innaa jechuudha. Bakka aadaan qina kee hojii si jaaladha wanti kiyyaati maa kaleessa akkas goota kiyyaati maa akkas taatan ni barsiin hin jiru. Ni bar. Waan barbaadde yoo goote haadha jaalatanii ilmoo jaalatanii haadha jibban jiran. Qubba fi ajaa'iba jedhanii ofirraa muran miti nama gargaarsan. Saboo atiillee waan si jaaladhuuf waan jaaladhu waan inni raashii qabuuf waan jaarsa kiyyaa booda hin heerumu kiyyaa dura booda jireenya hin barbaadu duuti tiyya jiruun tiyya isaa hojii jedhee waan murteesseef osooti waan barbaadde goote madiiraati waan ta'eef no problem. Anna kayyoo barbaadde gaafa si fuudhee akka ilma namaatti waliin jiraadde meeshaa kiyya sirrii guutuu qollofee jechuun sitti kennee bahee gala. Abshir kanaa jette kiyyaa osoo lubbuun na keessa jiru ilma dhiiraa ujuulaa cufadhee numa bulle yoo siin addabe. Eban ani maal godhaa jechuun yoo akka tasaa jechuun ka guyyaa lama sadii gurguru ta'e jechuun si waliin deemanii kanaa dhiirri jala si gatee akka waan deemu. Akkasii jenne lubbuu tarii siin jedhee bara ila kiyyaayyee akkatti oollu beekne malee akkatti bullu rabbiitu beeka. Yaa dhugaa keetti. Arra anaaf itti wal jaalannee jaalala arra walitti dhiyaannee tana kaleessa waan nutti dhufu hin beeknu. Boru waan nutti dhufu hin beeknu. So jaalala keenya kana yoo guyyuma keessaa walitti garagallee jenne ani jireenya kiyya hojii waan ta'eef yoon siin addabee dhiirsa biraa nee baritti hin dhiyaadhu. Kana beeki. Akkasiin jedhe malee osoo si wajjin jiru akkas ta'a jechuudha barbaadee miti ishee. Ani dammuu maa inni beektaa konfiidensii natti qabduu fi haalli itti naaf. Hojii keenya adduun maalirree waan dhugaati. Booda deemtanii hojii kee jettan. Dhiirri kuni uummata barmataa dhiisee lukaa yaadu kuni koomee qubaati warra yaadu. Tokkoffaa irratti wanni ani kabajachiif qabuuf yookiin ammoo jireenya kee keessatti gadda namaas hin jaalattu kufaatii namaatti hin gammaddu. Wanni ati irratti yeroo baay'ee murteessitee sammuu kee irra seef ta'ee jiru guddina namaatiif kolfa namaa yookiin gammachuu namaa barbaadda beektaati. Yookiin ammoo gadda namaatti gammaduu waan tokko akka nama sammuu ati bara sammuun ta'eetiif sammuun jawarma tokkoma. Ati jechuun anaaf baree lubbuu anaaf jechuudha boqonnaa jiruu ta'eeti yaati akka booniin jechuudha booniin. Micaasanii jettee of ajjeestetti yoo si dhabiyaan of ajjeesaa bara. Kan ammoo jechuudha. Qalbii goota. Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa keessa daldee Oromiyaa keessa guddadhee haadha baay'ee achi ta'ee jireenya keessa daldee keessa guddadhe san jechuudha. Guyyaa tokko osoo gammadee yookiin kolfee taphadhee osoo hin ta'in hanga haasaa ati na haasofsiiftee si waliin taphadhee kolfee kana guyyaa itti dhaladhee itti. Haadhi yookiin umriin kee 1923 gahe kanatti gammachuun an har'a si waliin dabarsee boriif iftaan illee yookiin ammoo uf duratti illee arga yookiin yaada yookiin wanni kun naaf deebi'a jedhee hin yaadu. Har'a si waliin dabarsee gochi anjoon. Ini alle. Abboo Suudaanii maal nu ergatee dubbiye? Kaameraan jirti lubbu. Hin galchin. Galcha maal godha sila? Ansi malee bari gidiyyee jiru lafa argaan jirtu. Eebate lubbuu dadhabde kaa. Maniyo? Osoo ati namatti jirtu akka magaaziin jechuun osoo qulfiitti. Ani bar sila amma bar sila bar kiyyaa gaafa sitti eegme jechuun bar sila shaashee si shukkuu kiyyaa maal feeta maal si haatuumi jaa kiyya mii maaluma sheeta isheen jedha. Dhagee amma giddaatiin as tukkuu deemsan ani waa raafsi fakkaataan. Sa'a 24 yoo kumtan akkuma nama jechuudha. Bofni hin muuxata malee gaafa muuxate daa'ima deebi'an herreega fuudhan qaban si bira rafuu yookiin ammoo hin jiraan. Wallaahi maal haasawite silaati? Osoo wajiran kumtu rafuu yookiin ammoo akka garaanatti hin jabaanne amma fakkeenyaaf kiyyaayee na jaalatam kiyyaayee bakka rafee qaaluu bu'ee naam yoo ishiin jedhee ishee jettee raftu halkan takka illee taatu.
inni dhaga'e akka itti rafnuu fi akka itti rafne hin jira. Gaafii kiyya naa deebisi lubbuu. Inni sii deebisaa qooyi kaa lubbii ati waa wayii hin beekame yoo haalli yookiin ati irra jirtuu fi adeemsi ati irra jirtu sun haala hubatamaa Eebade kiyya wallahi akkatti si jaalatu silaa beete gaafa. Eebade. Annammoo jechuudha. Namoonni Silaa dhagaye silaa gisee sadii shiyattee rafte eebade kiyya wallahi ani Oromoo kutaa tokkoo kanarratti dhaammadhee jecha ani kiyya uummanni maa boosel. Uummata haala wabbatti irraa du'e hin boo'inaas jalatti. Ila jaalala teenyaa nama hinaafsisaa jira bar lubbuu. Inni lubbu'aa wayisii himu anam. Hin boo'ina abshir wallahi rabbi lishin aqootu nuun jira bilis hin boo'ina ammata wallahi. Abdiilleen hin boo'a abboo uummata rakkata. Eebade. Waa wayisii taamu dubbii amma. Haalli Waliif sinaa dhiisuu jedhaa malee hin boo'ina. Haalli fakkeenyaaf nam tokko tokko rafuu osoo hin ta'in yookiin nama raffisoo hin ta'in haala adeemsa nama tokko tokko keessatti rafee jechuun kan jechuudha. Beektaa dammaqii waan jedhamu jechuudha. Amma istaa'ii namni amma ittiin jiraatu kun akka laalte dhumaa lafaan jirame kubbaa harkaa rootishiina waan jedhamu jechuudha jira. Wal jala taphatu jira. Amma ati rafee yoo naan jette ka'ii waa jedhu jechuudha jira. Gaafa ati masaajii na goote yookiin akka rafu yookiin ammoo akka hin tapha biraa eegalu na goote ani amma haalli sa'aatii sanii keessa jiruu fi rafuun walitti dhufti. Jammaraan sibira ani waanuma ati barbaadde sa'aatii 24 yoo ati waanuma lubbuun itti gammadu sana siitaa lubbuu kiyya shuu mishkilaa. Akkana kaanillee sa'aatii ati barbaadde sa'aatii ati na waliin firii ta'uu barbaadde yoo sin gammachiifne. Dhalachuun kiyyaa uumuun kiyyaa maaliif jiraan du'een badu? Wallahi ani kiyya Arafaat waan kana unaan jettu ishii malee haa hin jedhu. Wanni san hin jiraanne dammoo kiyya akkana bareedaa kiyya siin jedha. Ishii lubbiyyee bakka ka jiru haa yenneeti tadamne rabbitti qadaanne inshaallah lubbuu. Akkana dammoo waan qabnetti shakkara malee nu waan dhabneef boonnee ofiin ni raarsinu. Ni raarsinu ila akkam goone beektaa lubbuu jireenya kana shawwadaa jiraanna. Jireenya tokko jireenya duniyaa jechuudha. Sagalee tokko hin guutu. Gaafa gara sii fuudhee sii da'u jechuudha. Yaa rabbii kiyya. Gurbaa malee siin ta'u gurbaa. Yaa tokko fayyada ilaali. Gooma angaraa kiyyaa qabu waan akka hin gafaladhe. Inni wala intala shaawaraa tanallee baay'een jaalladhu beekama argina. An gurbaa jaalladha. Dhiyaalumaa rabbinatti kan inni paddoon. Akkan kanaaf wanni ati jettu marti hin tayaa walumaa gala yoo hin jala. Tokkoffaa intalli shaawaraa waan adda addaa nama fiddee akkuma argitee haalli hin dabarsitu tokko tokko inni ulfaataa beektaa? No hin ta'unee nuti gurbaa feena lubbuu. Gurbaa feena anillee walii gala gurbaa fedhaa yoo malee akkuma walumaa gala. Eebbati uummanni akka waliin nu jaallate kiyya. Mee warri nu jaallatan libbi barreessaa. Libbi barreessaa Oromoo inaaf fadhiisaati uummata. Dhugaa moo jetta wallee dhugaa. Komjeen ta'inaati libbi kana gadhiisaa. Oromoon anaaf illee hin jaalatti wallaahi billaahi kun biyya naannoo. Lubbuu amma jechuudha. Gaafa wayii bakka yoommaa bakka gaafa deemu deemne ila kiyyaa sitti maramee ila sitti maramee waldoon ganne soorii seenne maal jennu uffatee kan jijjiiranne ila jiruu tana jechuudha ila akkatti wajjin jiran harka ila takkafaa wanni sitti munama 600 kanarratti jechuudha. Ani har'a kiyyaa sitti dhiyaadhee warabbal kaabiyooti dhabde yoon si gatee deeme ani amantaa jijjiiradha. Ani dhagaye an dhabuu miti hiyyoomadhee yoo jechuu bishaan nuyi manaan jiraatin gabbaanee haroo dhugna malee biyya waan qabdu yookiin waan qabu jedhee nama yookiin deemee ollaa dhaqee si biraa dhugee ol deebi'u miti wanni ati. Takkaffarratti kiyyaayee maal ni beektaa qabeenya jechuun fiiteessa ganamaatti ni dhufaas. Ani takkaffaa qabeenyatti nama. Tokko lammaffaa irraa wannaan qabeenyi caalummaa ni beektaa kiyyaayee fayyaadha. Fayyaa fi jaalala gaafa jaalalli hin jirre kabajaan hin jirre wanni tokko hin jiru firii ta'uu hin danda'u. Dunyaa qabaattee fayyaan jiraannaan ila lubbuu kiyya amma anaafeeti jechuudha jireenya Dubaay kana keessatti tiisiin jedhee bara osoo duniyaan mul'atu kana galabbaxamte wanni karaa kiyyaatiin dhufe nan qochoo. Anillee wanni sitti na aarsu si jammari hin jiru haalli ani irratti aarsu yookiin ammoo wanni ati balleessite ansi aaroo hin jiru hin yaadullee ammoo maal balleessita gizee furdhage gizee amma fakkeenyaaf ila takkaffarratti jireenya lafaa kanarratti ilmi namaa tokko dubartiin fedhiirri gaafa bultii waliin jaarratu sababa yoo jiraate akka yaada arabaatetti akka yaada dadhabaa kiyyaatitti waa sadii walitti mufata.
takkaffaa wal kabajuu dhabuu, lammaffaa waliif hubachuu dhabuu, sadaffaa yaada walii galuu dhabuu. Namni ammaan tana humnaan fayyadamu osoo hin taane yaadaan wal mo'a. Qalbii wal tara. Siigalee soo bakka tokko wallaalaa tokko beekaati wal tasgabbeessuu jiraate wallaahi kiyyaa hanga du'a wajjin jiraatta maal naan jette jedhe dubbiin. Anaamati gaafa jaalala yookiin ammoo kabaja amma waliif qabnu kana dhugaan bultii ijaaree waliin jiraanne akka gaafa laatii ganu kaanillee achi jala wal dhufnee anaamati nagaan bar jaartiin gaafa 79 moo 80 asin masaanuu hinaaffaan qabdedhan gaafa kan bichaa akkaatiin hinaafnetti tokkoffaan si qabadhee ba'a. Halkan takkatti jechuun dubartii 79 moo 80 taaftaaf godhan jedhan maafii girrigir maafii naafa maafii walaa ishee jedhan. Gaafa tokkoffaan si fudhadhee ba'a ishii. Ishii lubbu deemnee burji kaliifaa deemnee fiidoo hojii waraabne illa kiyya wallaahi jechuudha. Bakka fakkeenya ta'an Oromoo tanaafuu jechuudha. Ilmaan kun argatanii dhufanii waliin gatan jennee ila akka maatiin keenya lachuu wal jaalatee siigalee nutillee wal qabannee osoo waliin gan yoo ati amileessa cabdee kiyyaa kiyya abshir yoo nanni bisa citu wayii keessa galu dubbii yetii abshir maan jettee wal jajjabeessinee jibbatu caqacaqaa jibbiti si caqacaqoon. Ani dhugaa rabbii waan dadhabu haadhaaf abbaan kiyyaalee takkaan tumanii yookiin nagarafanii jiraadhee beeku beeku. Dhugaasii mana dhugaan jechuudha. Oi kiyya salaam alaikum. Alaikum salaam. Caqacaqaa akka hin jaalanne 100% ani bareechisee kanatti ichi ilaalee si beeka arafaat maal jettee naan jedhe. Warra balkaabaa dhaladhee kun umrii kana gahe takkaa faazadii na tumeen beeku takkaa maazadii na tumtee beeku. Yoo na gorsan malee takkaa na dhahanii beekan nam tokko akkana na dhaheen beeku hangiyyaa hangaa dhagayetti. Namni jechuudha bultii keessatti takkaffaa wanni walitti dhufuun shakkiidha. Yoo si amaneen amantee jettu ila kiyyaa wallaahi wanni barbaadin dhufu naama. Amantiidha baqa wanni dursu. Jireenya nama. Lubbii ruuhii xiyyaa fi yookiin ammoo sammuu xiyyaa akka ta'e amanu beektaa? Hin beeka bareedaa kiyyaa. Abshir bakka ammatii yaadini sumeeyyaa tajettu takka ol galchi wallaahi reefu booyaa jirti. Wallahi jaalalli teenya tuni naafsas ta'e naan beeku sumeeyyaa teettu ergadhu lubbuu ashii galchu. Dhugaa geetti dhugaa. Yaa lammoo ani baay'ee akkasii kabajaa si jaaladha. Jettam tangini. Shabakaan si qaqqabaadha? Kiyya hatta sibi. Ansi jiru sila? Ara ani osoo ati jirtu maaliin yaada? Shabakaan na qabaan jiru shiituu. Nagaa lubbuu. Waan itti yaadu takka hin qabaatu. Qabaachuun qofti na boonsaan. Wannummaan na yaachisu takka hin jiru. Ila kiyyaa jechuudha. Kiyyoo kiyyaa bareedaa kiyyaa. Galchi sumeeyyaa galchi laal lubbootaan libbi bireesse san. Intala eessaati? Nu jala lafaa irti banna.